السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني جرتني فيا كسني نجا كسني. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تكبير تكبير تكبير. ما شاء الله تبارك الرحمن. سنين جنة يا أستاذ رايا. ما شاء الله تبارك الرحمن. بقى ربي لفاتي وقاميك التنسي من الكيسة كم ملكي ربي سنيها تاسسو نما بكك أبو أورمو برتي والله أكما أرجتني جا أستاذ رايان دفتر النتي كليسة إبريس منيجرو. ما شاء الله تبارك الرحمن. سني جنيرة كم ملكي سنيها تو ربي مريكي سني له نوفا يرسو بك يادن هنداله ربي مريكي سني يرسي سناجي سيسو أمالله ربي صدركا كيسن أول أولا فوق أمالله بقى ملكوتني بقى ربي سميل كيسه أمالله فوندرتي سنين جنة ربي أمري إيرا سني هاكنو إنما أمري ساني مدو أرسا كفالاتوري ديني رتس أبصر رتس نما من هيد أكيستي لفا من هيد أكيست يو لفا جلتي جتشو نما أرسا دبرسا كريدا sama seenaa isaanii tokko sama manni irra keessa jiru kana ani dur jala boolla keessatti jalan ture jedhanii guyyaa tokko jechuudha. Yeroon inuma darbiti namni umurii dheerate waan baay'ee argamtatee fi barri baratti nama laata dhuguma rabbiin umurii keessan dheeresse ammallee sadarkaa keessan ol sinii haa fuudhu rabbiin ammallee umurii sinaa dheeressu jenna. Oluma ammallee kaf rabbi sinaa haa godhu. Akkuma argitan egaa wallahi kaleessa gammachuudha nama baay'ee ayyuu jedhanii maashaallah kan eebbisamaa oole wallahi baay'ee tokko namatti tola. Egaa ustaazi keenyi kabajamoon doftarummaatiin kaleessa eebbisamanii jiru wallahi baay'ee tokko nama gammachiisa. Allahu akbar wallahi baay'ee gammachuu akkan jedhamne natti dhaga'ame. Raayyaan egaa seenaa samaan sinii odeessare sinuu beektu jedhee yaada. Wallahi umurii isaa muluu nama qabsoo irratti dabarsaa turedha. Alhamdulillah har'a immoo sadarkaa kanaan har'a gara doftarummaatti dhufanii jiru jechuudha. Wallahi baay'ee tokko namatti tola baay'ee tokko nama gammachiisa. Rabbiin ammallee ola haa fuudhu darajaa keessanii ol kabsinii haa godhu jenna. Wallahi maashaallah namoonni baay'eetu jirullee bakka sanatti argamanii jiru bakka eebbaatti. Namni isaan faana eebbisamanillee nama baay'eedha. Wallahi baay'ee tokko namatti tola. Allahu akbar wallahi nama gammachiisa. Gammachuun keessan gammachuu keenya siniin jenna ustaaza keenya ammallee rabbii fuuldura duuba keessan ifa sinii haa taasisu inshaallah. Wallahi nama oromummaa bakka qabu wallahi nama oromoo bakka tokkotti ijaan ilaalu nama oromummaa isaatti nama boonu oromoofillee bakka guddaa nama aarsaa kafalaa turedha. Nama oromummaa isaaniitti koranillee wallahi baay'ee tokko nama gammachiisa. Rabbiin milkii sinii haa taasisu ammallee darajaa keessan ol sinii haa fuudhu siniin jennaa ustaaza keenya sin kabanya sin jaallanna. Rabbiin umurii keessan nuuf haa dheeressu ammallee siniin jenna. Wallahi ustaaza jannu jala dulloomaa jiru rabbiin umurii keessan egaa achi nuuf haa siisku siniin jenna. Wallahi dulluma toon ta'in egaa hinjiramitiire waan baay'ee dabarsanii warri isaan bira daawitiin beektu jedhee yaada mucaa wallaggaa hiriyaa kootii jedha yeroo hunda daawitiin kuni jechuudha. Daawitee beektu jedhee muuziqeenyaa daawitee beektu jedhee yaada. Ustaaz Raayyaa fi daawiteen hiriyaadha. Eebbisaa addunyaa faati biraa deeme malee. Mee eewwa ilaalta nama daawitee moo ustaaz Raayyaatu iyyuu jaarsa fakkaata. Daawiteen amma nama ijoollee kaleessaa fakkaata ammallee jechuudha. Ustaaz Raayyaa moo yoo argitanii maal sinittaa fakkaatu amma wallaahi laazim nama ga'ee tokko dulloome tokko fakkaatu. Egaa hinjiramitiire aarsaa aarii diinii waan meeqa wanta jiruuf akkasitti gara arriin illee addachaa dhufteetti dhugaa rabbii dubbachuu fi
akkasi gasaan daawwitee jiniin hiriyaadha. Daawwitee mataa isaa odeessaan dhagee oduu kana wallaahi wajjiniin guddannee wajjinii waan hundaa ta'a turre jedhee daawwiteen gizee tokko zeenaa irratti odeesse jennaan hin dhaga'e. Daawwiteen amma wallaahi mucaallee dargaggeessa isa caalu biyyuu qaba. Ijoollee isa biyyi fakkaataa jechuudha. Amma Ustaaz Raayyaa immoo isaan fakkaatan ilaala. Wal biratti fidaati dhugaa rabbii daawwiteef Ustaaz Raayyaa. Nama umurii isaanii fagoo fakkaatu garuu alhamdulillah rabbiin umurii keessan sinaa dheeressu jenna wallaahi. Nu dheeradhaa umurii rabbiin darajaa keessan ol sinii haa fuudhu gammadnee jirra. Baga gammaddanii baga rabbiin kanaan sin ga'e ammallee rabbiin dabalee sadarkaa keessan kaf ol sinii haa godhu wallaahi inshaa Allah wallaahi gammachuun daangaan qabne nutti dhagahame gizeen arge wallaahi laazim alhamdulillah rabbiin darajaa keessan kaf sinii haa godhu. Silas Itoophiyaa Oromoo mammaqa waamsise alhamdulillah ammas rabbiin sadarkaa keessan ol sinii haa fuudhu. Umurii nu dheeradhaa siniin jenna baay'ee gammanneerra. Gammachuu keessa gammachuu keenya ustaaza keenya fuulduratti siniin jenna wallaahi maashaa Allah tabaaraka rahmaanii. Kanaan kaleessa akka kanaan bakka eebbaatti waaw namatti tola dhugaa rabbii nama baay'ee tocha irratti argamee jira. Namoota baay'eetillee kan eebbisamanii kaleessa jedhanii dhugaa rabbii maashaa Allah nama gammachisa dhugaa dubbachuuf wallaahi baga gammaddan baga rabbiin kanaa sin ga'e itti fufaa ammallee fuulduratti siniin jenna ustaaza keenya sin jaallannaa maashaa Allah tabaaraka rahmaan Allahu akbar.